namoota baay'ee meeshaa aadaa uffata aadaa nuuf fidii namoonni jettanii na gaafattan namoota hedduu jira. Akkuma gaafii keessanii kabajuudhaan narrallee qabadhee isinii dhufee jira. Isinirraa kan eegamu subscribe like share gochuudhaan haga xumuraa viidiyoo kana na ilaalaa isinin jedha. Namni ilaaltan hundumti keessanuu adaraa keessan mee adaraa keessan isinin jedha. Homaayyuu waan isinirraa hir'atu miti. Anallee homaa yookaan birrii wayiin laakka'u laayikiin keessanii birrii naa hin ta'u. Garuuyyuu viidiyoon kee akka nama hundaa bira naaf faca'uuf na gargaara waan ta'eef laayikii naa godha isinin jedha. Isinirraallee wanti qannasuuf wanti isinirraa bu'u hin jiru. Namoonni ilaaltan guutumti keessanuyyuu laayikii naa godha isinin jedha. Adaraa keessanii akka hin irraanfanneef jalqabuma akkuma seentanii laayikii tuqaa isinin jedha. As biratti meeshaa aadaa qabadhee dhufee jira jechuudha. Meeshaa aadaa uffata aadaa wantoota hunda gaabii naxalaa irraa waan hunda qabeessanii dhufee jira. Gaxumuraan hordofaa isinin jira. Meeshaan aadaa kuni abbaa gadaatii fi akkasuma immoo aadaa arsiitiin kan dalagame jechuudha. Abbaan gadaa kun kan odaati jechuudha. Ajaja akkana kanallee ajaja hedduuyyuu qaba jechuudha. Akkasuma ashawaallee namoonni barbaadan hin jira jechuudha. Garuu keessumaayyuu abbaa gadaatii fi arsii osoo dalaysiifattanii hedduun itti tola jechuudha. Ashawaan kan duraanii sun hin jiru. Kan duraanii calleen isaa callee orjinaaliin sun hin jiru. Lammaffaa jira jechuudha. Tokkoffaan hin jiru. Ashawaadhaan jechuudha. Lammaffaan sun nama jalaa haqata waan ta'eef ittaansii akkasuma uffata aadaa jechuudha. Uffata aadaa maashillee barbaadanii akkasuma immoo kophaa kophatti illee yoo feetanii daa'imman keessaniif illee haa ta'u akkasuma ufiif illee haa ta'u nama obboleeyyan keessanii sapiraayizii godhuuf barbaadan uffanni aadaa hedduu bareedaa ta'e kan akkanatti jira. Uffanni aadaa kun aadaa arsiitii fi abbaa gadaatiin dalagamee jira. Hin hubattan jedhee argaa jira. As biratti uffanni sadiin kuniyyuu maachiidha. Abbaa gadaatii fi aadaa arsiitiin jechuudha. Kunni sadiin iyyuu kan dalagame abbaa gadaatii fi aadaa arsiitii jechuudha. Maashaallaadha hedduu bareeda akkuma isin argaa jirtan kana argitanii baay'ee bareeda jechuudha. Kan nama sadii fi walfakkaataa ta'u jechuudha. Daa'immaniif illee yoo barbaadan daa'imman keessaniif illee hodhisisuu dandeettanii akkasuma haadha keessaniif kana osoo hin taane kan kaabbaa jechuudha. Dubartii gurguddoof kaabbaa kan kaabbaa qabatu jira jechuudha. Kan kaabbaa san dalaysisuu dandeettanii ofii keessanii yoo barbaadan garuuyyuu diizaayinii hunda barbaadan irraa diizaayiniin akka uffataatti illee hodhamuu danda'a. Akka qamisii noormaaniitiitti jechuudha. Qamisii aadiitiitti illee yoo barbaadan akkasitti illee isin hodhisisuu hin dandeenya jechuudha. Diizaayinii barbaadan boota barbaadan irraa goostanii of fiddanii uffanni aadaa akkasii isin hodhamuu danda'ama jechuudha. Diizaayinii namoonni diizaayinii ufuma ofiitillee uumuu danda'ullee hin jira. Akkuma fedha keessaniitti isin dalagama jechuudha uffanni aadaa. Inni kun ammoo arsiidhaa fi abbaa gadaatiin wal keessa jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda. Isa biraa kunillee akkasuma jechuudha. Maashaallah kunillee baay'ee bareeda jechuudha. Namoonni barbaadan diizaayinii barbaadanii fi akkaataa barbaadaniin ajajachuu dandeettan jechuudha. Kun ammoo filannoon keessanii akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah jedhaa isiniin jedha. Kana ammoo akka fakkeenyaatti isin mul'isaa garuuyyuu isin kanaan addaallee kan barbaadan jechuudha. Akka diizaayinii barbaadaniitiif akka fedha keessanitti ajajachuu hin dandeettan. Dirqama kan isin agarsiisaa jiru kana qofa osoo hin taane kan biraa kan kanaa fi kana fakkaatu jechuudha. Ajajachuu hin dandeettanii akkaataa diizaayinii jaalattanii fi fedha keessanitti jechuudha. Kana qofa osoo hin taane kan dhiiraallee uffata baay'eetu iyyuu jira jechuudha. Uffanni dhiiraallee akka barbaadanitti yeroo baay'ee kan dhiiraa shurraabiidha jechuudha. Shurraabii yookiin gaabii jechaadha. Akkuma isin argartan kana shurraabii hedduu babbareedaatu iyyuu jira jechuudha. Warroonni abbaa mana keessanii fi obboleessa keessanii fi akkasuma immoo abbaa keessanii fi barbaadan jechuudha. Kinooti qabannee isinii dhufnee jira jechuudha. Maashaallaadha hedduu bareeda waan ta'eef carqiin isaallee carqii bareedaadha. Warroonni barbaadan jedhaa isiniin jedha. Kan isin mul'isaa jiru kanarraa fakkeenya fudhattanii kan barbaadan ajajachuu dandeettanii tokko tokko akka fakkeenyaatti isin mul'isa malee guutuu isaa isin mul'isuu hin danda'u. Sababni isaa namni achirraa wanta wayii ilaalee haa hubatuu fi namoota hedduutu iyyuu na gaafata meeshaa aadaa uffata aadaa meenuu waraabee feetan namoota baay'eedha waan ta'eef akkana fakkaata jechuudha. Isin ammoo kan barbaadan keessaa iskiriinshot godhaatee akkasuma ammoo diizaayinii barbaadanii fi akkaataa barbaadaniin yoo natti ergitan ani isin hodhisiisa jechuudha. Maashaallaadha hedduu babbareeda uffata babbareedaa ta'e jechuudha. Akkasuma ammoo gaabii abbaa kennaa fi du'aa fudhachuu namoonni barbaadan gaabii abbaa keessaniif qopheessaa isiniin jedha. Abbaa keessan qofaaf osoo hin taane ofiillee mana keessatti jechuudha. Yeroo keessummaan nama dhuftu galgala lukarra buusuuf hedduu nama mijata. Indilimsi harkisuun baay'ee namatti hin tolu jechuudha. Ijoolleen biyya alaatti galtanii keessumattuu ijoolleen biyya alaatti galtan osoo gaabii bitattanii irra bareeda. Sababni isaa yeroo isin galtan namni keessummaa isin dhufa nama hedduutu isin dhufa waan ta'eef indilimsi harkisuun namarratti gaarii miti. Baay'ee namatti illee hin tolu. Akkasuma gaabii waan xixiqqaa kanneen jechuudha lukarra buusuun baay'ee bareeda jechuudha. Gaabiin kun immoo xiqqaallee miti guddaadha. Akkuma fedha keessaniitiin jechuudha. Xiqqaan kana gadi illee hin jira waan ta'eef filannoo keessaniin gaabii bitachuun baay'ee bareedaadha isin fayyada jechuudha. Guyyaa takkaaf osoo hin taane yeroo hundaaf isin fayyada. Sababni isaa keessummaatu nama dhufa galgala ammoo
hagaan namni bakka hirriba gahutti luka isaa irra boosaniif jechuudha. Hedduu bareedaadha jechuudha. Nama mijatalleedha. Wanuma hundumaafuyyuu namoonni barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Akkaataa isin barbaadaniif wanta isin barbaadan guutuu isaa qabannee isinii dhufna. Akkasuma immoo kunillee kan fannifamne jechuudha. Diizaayinii biraati kanillee qamisii mataa diizaayinii biraati. Namni barbaadan diizaayinii barbaadaniif akkaataa barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Mormi isaallee akkana jira jechuudha. Maashaallaadha. Hedduu babbareeda jechuudha. Uffata babbareedaadha. Akkasuma kan isin mul'isaa jiru kun diizaayinii amma ufii kiyyaa hin jira jedhee as keessa hin jira jedhee yaadu jechaadha. Kana qofaa miti kan haaraa hodhisiifamaa lullee hin jira. Akkaataa adeemsa keessanii ilaalee kabiraallee qaxxaleessinii waraabuu danda'a jechuudha. Akkasuma wantoota barbaadanii fi maal akka barbaadanii illee gaafachuu dandeettanii. Kana qofa osoo hin taane ijaarsa manaatiif jechuudha. Warroonni ijaarsa mana haaraa ijaaruuf karoora qabdanii akkasuma immoo warri ijaaraa jirtanii warra immoo ijaaruuf karoorfattanii baasii hangamnaaf fudhata jettan inshaallah viidiyoo sanillee qabadheessinii dhufa jechuudha. Ijaarsa manaa wanta wal qabatuun guutuma isaatu jechuudha. Qabadheessinii dhufa. Isin ammoo viidiyoon kee akka nama baay'ee bira faffaceenaa gahuuf laayikii osoo hin tuqin bira darbinaa isiniin jedha. Akka hin irraanfanneef laayikii duruma tuqaa isiniin jedha. Akkana fakkaata jechuudha. Eessa jirta naannoon kan keessa warroonni nan jettan anshashamanidha. Garuu naannoo isin barbaadan hunduma keessanuu isiniif geessa jechuudha. Warroonni lakkoofsa bilbilaa kee barbaadan 972 25 19 irratti heeloo jedha nagaatti.